Good evening. I'm Mahesh. I born in 1979. Maybe I'll be here up to my death, maybe 2030 or 40 if the world exists. I just want to know where I was before 1979. Guyyaa gaarii maqaan kiyya Mihishi bara 1979 dhaladhe iddoon jireenya kiyyaa Dubaay gaafiin tiyya addunyaa tanarra hanga bara 2030 bara 2040 illee jiraachuun mala ergasii immoo deemuun kiyya hin oolu tanaafuu wanni hin beekuu barbaade amma bara 1979 dura eessaan ture eegaan du'ee boodoo eessaan dhaquuf ta'a yooniifin amata hanga takka dachii tanarra lubbuun jiraachuudhaaf naaf katabame eenyuun bakka bu'aa jira eenyuun bakka bu'uu jira for this certain period who am I representing? The brother asked the question that he was born in 1979 and today he is in UAE. He wants to know where will he be afterwards. He will be saying most probably will be here till 2030 if the world exists. Where will he be after he dies? And who are you representing? Brother, you are representing your own self. Obboleessi keenya gaafiidhaan nu gaafate wantoota inni nu hime keessaayis akka bara 1979tti dhalatee akkasuma akka biyya Imaaraatii takka ammoo Dubaay keessa jiraatu nu himee ture. Erganii fi du'ee eessa akka dhaquuf taa'u takka ammoo eessatti akka jiraachuuf taa'u maal akka ta'uuf taa'uu fi akkasuma odoonii fi hin dhalatiniin duratti eessa akka ture maaliifin uumamee takka ammoo maaliifin addunyaa tanarratti waggaa haganarraa hagana jiraadhaa jetti gaafiinsa. Obboleessa kiyyaati addunyaa irratti eenyuun fakkaadha takka ammoo maaliifin dhufee eenyuun fakkaadhee jiraadha kan jettuuf lubbumatee fakkaattee takka ammoo lubbumateetiif jiraatta. Dubbii ergaan du'ee booda maaltu na qunnamaa takka ammoo eessaan dhaqaa kan jetteef ammoo hojii teetii fi atiin wal qabatti. Karaan ati booru deemuuf teessu hidhata si waliin qabdi. Hidhata karaa ati arraan tana irratti deemte waliin qabdi. Tanaafuu atumaatu karaa filatee guyyaa boorus karaa kanaan deema je'ee filatee deema jechuudha. Yoonii fi ati kitaabban keessaa boodarra ta'e Quraana kana jala deemtee Rabbi sodaattee amantii Islaamaa irra jiraattee seera diin kanaa kabajjee yoonii fi addunyaa irra jiraatte booru jannata keessa galta jechuudha. Immoo yoonii fi seera kana faalleessitee jecha Rabbii Quraana Rabbii kana faalleessitee seera isaa diitee karaa biroo irra jiraatte taanaan hoggus jahiima seenuuf teessa jechuudha. Duba hoyooniin amma amantii Islaamaa qabadhe takka ammoo gara Islaamaa dhufe akkamii maaliif kaleessa takka ammoo umriin tiyya haga guyyaa arraa tanaa diilee keessa turte waan ta'eef wayoon ammaan tana amantii Islaamaa qabadhellee azaabaan seenaa jechuu malta. Akkasii miti amantii teenya keessatti takka ammoo amantii Islaamaa keessatti ati tawbattee amantii Islaamaa qabattee karaa Rabbitti deebite taanaan tawbaa Rabbii isaa kadhattee gara silaa karaa isaa kan sirrii sanii deebite taanaan umrii tee tan ati hoggaanii fi dhalattee fakkeenyaaf bara 1979 irraa jalqabii haga guyyaa arraatti badiilee ati qabdu Rabbiin siif harcaasa takka ammoo siif araarama jechuudha. Atummaan karaa isaa seera isaa guuttee karaa isaa irratti deebite taanaan cufaahu irra si dabara jechuudha. Hoggaan fi akkana jaan garuu namoonni garii amantii Islaamaa irratti jiraannee takka ammoo akka feene taanee amantii biroo irra jiraannee akka feene taanee ergasii guyyaanii fi duutii keenya geesse takka ammoo erganii fi gaa umriin teenya ol kaatee booda karaa Rabbii irratti deebineetii akkasitti duunee warra jannataa taana warra jedhutu jira. Kuni ifuma isaatiifuu diliidha ifuma dogongora guddaadha. Akkana jechuun duutii guyyaa si dhuftu hin beektu. Fakkeenyaaf ati reefu haga bara 2030 yookiin 40 jiraachuun malaayetti. Kana ammoo Rabbitu harkaa qaba. Meeqaatu kasii gadii du'e. Bara 2009 irratti amantii Islaamaa qabadhee akkasitti eegasii Islaama ta'ee du'a warri joof takka ammoo umrii tiyya haga boodaa Islaamummaa irratti jiraadha warri joof yoom akka du'an hin beekan. Ati akkasumatti yoom akka duutu hin beektu. San dura du'uu malta san booda du'uu malta. Akkasuma gaafilee ta'e keessaa takka yoonii fi addunyaan tun dhumtee takka ammoo bara 2030 takka 40 irratti addunyummaan tunuu dhabamtee jette. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana nuun ja'a. Suuratul Luqmaan suuraa 30 takkaffaa irratti ayata 34ffaa Rabbii tokkicha addunyaa tana uume malee namni biraa yeroo qiyaamaa san namni beekuuf taa'u hin jiru jedhe.
nuti waa takka hin beeknu amata lama tana booda jiraachuuf teenya moo akkasuma baatii lama baatii akka jiraachuuf teenyaa hin beeknu. Tanaaf jecha ati wanni irra sii jiru haqiiqaa tana fudhachuudha. Boru eessaa akka taatuuf eessaa akka jirtu eessaa akka deemtu bifa kamiin akka duuf teessu hin beekamu waan ta'eef arruma dhugaa isii agarte tana dhugaa silaa si dhufte tana fudhachuutu irra sii jira jechuudha. Ergaan du'e booda eessaan dhaqaa kan jetteef ammoo dalagumatee jala deemti. Dalagumatee itti hidhata qabdi wanti sun. Ani bakki dhayitu fakkiin isaa kana jee si himuu hin danda'u. Immoo karaarra si kaayuu hin danda'a. Karaan kanaa kana si fida, karaan kanaa kana si fida jee si himuu hin danda'a. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana nuun ja'a. Suuratul Ghaashiyaa suuraa 88ffaa ayata 21 irraa gadi 22tti. فذكر إنما أنت مذكر. ergamaan keenya alayhi salaatu wasalaam wanni nu hime wanni isarraa eeggamu takka ammoo wanni isarraa barbaadamu akka dhaamsa isatti ergame takka ammoo dhaamsa isarratti bu'ee kana dabarsu qofa waan sani ala harka rabbii keessa jira jechuudha. Tanaaf jecha obboleessa kiyya wanni inni gaafachuu barbaadu du'a kee booda jannata feetamu azaaba feeta. After you die, do you want to go to heaven or hell? Ifa manaa godhi hin beeku sababniinis hoggaaniifin an laalu jannataa fi azaaballee asumatti harkatanii fakkaata. Gammachuun asuma jirti akkasuma gaddiinis asuma jirti na fakkaata. Hin beektu dhugaa. Ati wanni barbaaddu ammaan tana addunyaa tana naciima silaa ni'imaa si kenname san jannata godhuudha. Ni'imaa si kenname kana fayyadamtee bashannantee asii khamrii fi maarree jiruu addunyaa tana bashannanaan dabarsitee taanaan haqa namaa adoon eegganne waan rabbiin silaa daangaa sirra daangeesse si dhorke hunda hojjechaa fi dabarsite boru hasaaba si eeggate jechuudha. Namoonni ni'imaa addunyaa qofa barbaadan ni'imaa addunyaa rabbiin itti kenneeti ni'imaa akhiraa irraa qabate jechuudha. Warra ni'imaa akhiraa hin barbaanne warruma ni'imaa addunyaa barbaaduun baane. Immoo warra ni'imaa akhiraa barbaadu rabbiin warra ni'imaa akhiraa barbaadu saniif ni'imaa addunyaatiillee ni'imaa akhiraatillee kennaaf. Daldalaa dhugaa daldalaa haqaa daldalaa amantii isaan faalleessine maybe addunyaa tana irratti rakkachuu malta takka ammoo waa xiqqoollee ta'u cinqamuu gufuuleen si babahuu malti. Immoo jiruu akhiraa irratti rabbiin bal'isee jannata guddoo sanii siin eege jechuudha. Jannata isaa san si badhaasa jechuudha. Jiruun duniyaa tuni hoggaanii fi jiruu akhiraa cinaa qaban waa takkaa miti waa takka keessa hin jirtu. Akkasi fakkeenyaaf ati ammaan tana qormaata takka qabda haa jennu. Qormaanni sun qormaata si jabaati. Qormaata san dabruudhaaf maal godhuu qabda? Tattaaffii godhuu qabda yeroo ta'e barumsa irratti akka ammoo waan silaa qormaata san irra wal qabatu qormaata saniin wal qabatu qo'attee qormaata saniif qophaa'uu qabda. Qormaata saniif qophaa'uudhaaf garuu ammoo waa xiqqoollee ta'u taa'abanii agarta waan keessa dabartuutu jira. Ergasii ammoo qormaatamtee qormaata sana eega dabartee booda riizaaltii kee qormaata irra dhaabbatamee si kenna jechuudha. Wanni ati barreessite wanni ati dalayde hojii teetira dhaabbataniiti haga dalayde irra dhaabbataniiti mindaa si kafalan waan ta'eef qormaata san dabarta takka ammoo qabxii bareedduu fidda waan ta'eef qormaata saniif qophaa'uun sirra dirqama. Hoggaaniif qophooytu ammoo laffoon ni jira jechuudha. Garuu laffoon tuni fuuldurri si bareedduu ta'uu si hin dagatin. Tanaafu jiruun addunyaa tanaa takka ammoo jiruun addunyaa tuni fatanaa takka ammoo karaa jiruu akhiraa ittiin tarkaanfannuu iddoo qormaataa iddoo hojiiti jechuudha addunyaan tun. Yoon fi ati ammaan tana hinduu taate ifi akkasumatti hinduu na fakkaata. Yoon fi ammaan tana ati hinduu taate kitaabban hinduu sanis dhugoomsitee jiraatte. Akkuma beekamu kitaaba keessan takka ammoo kitaaba giddaa kitaaba 10ffaa boqonnaa 16 keessa waan Puunar Jaanam ja'amurraa hiyyaasoti. Puunar Jaanam jechuun hiikni isaa ammoo jiruu guyyaa booruu jechuudha. Akkuma quraana keessatti jiruu guyyaa booruu dubbatamee wal fakkaatti. Tanaaf jecha jiruun tun dhufte jiru takkaatu isii booda jira jechuudha. Dhalachuu du'uu booda ammas jiruu haaraa achumatti jiruun deddeebi'aa takka ammoo namuma kanaatu nama biraa ta'ee deebi'aa kan jiru achi keessatti hin dubbatamne. Fiddaa keessaan baana. Inni wanni irra haasa'e takka ammoo kitaabni keessan sun wanni irra haasa'e Puunar Jaanam irraa. Puunar Jaanam jechuun ammoo jiruu guyyaa booruu qofa. Tanaaf jecha nama jabaa sammuu qabu yoon fi ta'e namni kun jiruu guyyaa booruun tuni jiruu bareedduu tana caaltuutu jira. Jiruu saniif ammoo arraan hojjechuu qabaa jechuu yaadee guyyaa arraan tanaa kana as keessatti hojjete jechuudha. Haalaan dadhabdu takka ammoo fokkottuudha jiruun addunyaa tuni hoggaanii fi jiruu akhiraatiin walitti madaala takka ammoo wal cinaa qaban. Yoon fi sammuu aqlii qabu ruuxii aqlii qabu takka qabaatte ati ammaan tana hin diddu jechuudha guyyaa arraan tanaa taaba xiqqoo takka agartee guyyaa booruu bal'inaan jiraachuudhaaf. Tanaaf jecha mee obboleessa kiyya haa gaafadhu jannataa fi azaaba guyyaa akhiraa san kam irra jaalatta? Obboleessa kiyya ooy dooktar jannata barbaaddamoo jahiim azaaba barbaadda? Lakkii gooftaa kiyya ani hin dhugoomsine akka jiruun biroo jirtu guyyaa booru. Kitaaba hinduu ni dhugoomstaa? Gaarii eega dhugoomsite fiiddaa ni dhugoomstaa? Garuu hedduu irraan beekaan keessa isaa fiiddaa jechuudha. Garuu immoo kitaaba kabajaa qabda kaammoo kitaaba
qaddasamaa akka ta'e ni dhugoomsite jechuudha. Hoggaan akkana jedhu kitaaba rabbii irraa dhufe akka ta'e jechuu kiyya. Lakki hayi an rabbiidhaan ifin ja'aa bar an rabbiidha atis rabbiidha isin hundinuu rabbiidha cufti keenyaa rabbiidha. Akkana jetti hinduun hunnu fakkiin rabbii ta'uu keenya takkaamu ta'uu kee si garsiisu nu garsiisu maali? Hin beeku lakkee ani rabbiidha jetta atillee rabbiidha cufti keessan rabbiidha jetta garummoo fakkiin takkaamoo rabbii maaliin beekama takkaa rabbii ta'uu kee maaliin beekte hoggaan isin jiru hin beeku naan jetta waan sila ati ittiin beekamtu takkaamoo ittiin rabbii taate hin beektu anilleen hin beeku garummoo an akkaan rabbii hin taane hin beeka gaarii ani rabbiidha jetta atis rabbiidha naan jetta rabbumarraa haga takkan agarree qaama rabbii keessaa ayi tokko fakkii fi mallattoo rabbii ta'uudhaa maaliin sin jee tana dubbachuu hin danda'u ni sin beeku dubahoo kanaa odoo hin beekin akkamitti ani rabbiidha atis rabbiidha jetta nu keessa jira jetta maali wanni si keessa jiru takka ammoo wanni rabbii si godha akka rabbiidhaaniif hin jettu si godhisan maali nama hunda keessa jira jette bakka hunda jira jette atumaatu bakka hunda jira mee dhiisiyuu san ani rabbiidha eega jetteefu rabbiin fakkii fi mallattoo qaba rabbiin waan isa adda godhaa qaba mee waan takka kanneen isaa na agarsiisi takkaa naa himi ergasii rabbiidha yoo immoo kun si keessa hin jiraanne mallattoo rabbii dhugaa san si garsiisa jechuudha mallattoo rabbii na godhaa kan hin si garsiisuu danda'u hin jiru hin qabu tanaafuu sirrii hin jirtu takka ammoo wanni keessa kee dubbachaa jiru kun sirrii miti jechuudha ani rabbi ati baantu kanaa miti kan hin baanu rabbi ati baantu kana achuma kaa ifirraa kana hin baanu an rabbii guddaa alamaa kan addunyaa fi akhiraa uume kan ardiif samii uume kan anaa fi ati uumeen baanu silaa wanni sirraa eegamtu akkaamu sirraa barbaadamu rabbiin ati baantu kun kamii mee fakkii rabbiidhaa mallattoolee rabbiidhaa maali jettee na gaafachuu qabda ture hoggisiisiifiin hima ture silaa dhugaa keeti gooftaa naaf ibsuu dandeessaa amma waan takka yoon fi beekuu baatte maal godhuu qabdamee gaafachuu qabdamoo waan biraatu sirraa eegama takka waan biraa godhuu qabda waan san baruudhaaf gaafachuun qaba tanaafuu na gaafadhu siif hin deebisaa tanaaf hoggaanii fi qabxii tanaan wal qabatee kitaabuma hinduu Upanishad fi viidaa keessa laallu eegasii quraanatti deebina dura kana ilaalleeti achi deebina hoggaan fi as keessatti ilaallu yoo ni fi dubbiste jaandoogee Upanishad keessa boqonnaa jahaffaa keeyyata lamaa keessatti rabbiin tokko isa lama ta'uu miti ja'a akkasuma yoo ni fi dubbiste shiftaa shifashaaraa Upanishad boqonnaa jahaffaa keeyyata sagalaffaa keessatti rabbii olitti wanni jiru takka hin jiru takka ammoo wanni jiraa takka hin jiru rabbiin waan isa hogganaa hin jiru wanni isa gubbaa takka hin jiru akkasuma abbaa fi haadhallee hin qabu maatii isa jalattillee hin qabu jedha akkasuma ammas shifata shifaataa Upanishad boqonnaa 4 keessatti rabbiin baraafimaa hin qabu jedha baraafimaan jechuun waan akka suuraati suuraa takka ammoo haawiltii fi waan kana fakkaataati rabbiin fakkii hin qabu jedha gabaabdutti amma asirra sifaa dabalu yaa jirveed boqonnaa 32ffaa keessa rabbii fakkeessuu takka ammoo fakkeessuu wayii fakkeessuu fakkeessanii kaayuu hin ta'uu jedha akkasuma rabbiin tokko isa kan lammaffaa hin qabuu jedha dubbii tanaan wal qabatee gara quraanaatti hoggaan fi deemnu suuratul ikhlaas suuraa 112ffaa ayata takka irraa haga 4 keessa fakkiin takka ammoo wanni rabbiin beekamuun kana qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad akka rabbiin tokko tahe akka rabbiin hin dhallee fi hin dhalanne akkasuma akka rabbiin waan isa fakkaata addunyaa tanarra hin jirre dubbata قل هو الله أحد جاي ربين توك تكأمو توكيتش أتيوني في ربي تاتي نما توكيتش الدنيا تنرى جراتو أتي خباتيتي الدنيا تنرى نمني جرات شاجر ونمني سفكاتيتشو مو أنا نمني خبا جراتو تكأمو نمني خبا ربي دا يفنجي سفا ربي قبو أتين المناماتي مو المناماتي متدرى إيه تكا هاجي إيه يعني المناماتي دبوهو قل هو الله أحد ربين توك جئجا الله الصمد ربين إذا هم نجدا جبا كبوجا أتيهم نجدا المنا ما خنا هم دجالو هم نجبا أدسقود أعمال كبدا لكن هنكب دبوها كميت ربي تودن ديس أن اللين هم نخنا نماهم كبو كباتشو في الليل تانجو أكسم عن ربي مت لم يلد ولم يولد نيسين دل النجا أتينا ملا ماتو ولدتي داميس دلنا فكات أكسم عن سري دبوها كميت ربي تودن ديس أن اللين أكو ما خيرت دل ديتين جرا أكميت ربي تودن دا أني إلمان إنكبا أتي إلمان كبدا إنكبا دبوها كم تربي تودن ديسا ولم يكن له كفوا أحد نمو ما إسا فكاتا نماون جروجا
تكأمو إسا فكاتان ما ونجرجا أني صفات تكأمو فكي ربي اتنبيكم ربي خي خن ربي خياتي سيمجرا خن ربي خيتي سنبان قروم ربي خي ربي واهنداتي ربي وانشوفاتي ربي إسا أتي في أنا اللي أومي أتي سبرتي ربي نامني شفتين ربي رأيتي روجت يا ديتو جرات شو ماله روجا سنجرو سلانو يستهدون أجمع تشيسا يبسون دندينه هاتو صفان ربي توكتش على ماذا جمع خيان صفان تكامو وان إسا إبسا خناية شولا أني أتي ربي ريف دبتشو ترتسن رايم دخلنا دبتشاجر ربي عند دبتشاجر الرا واحدة صمدة هندلني أكسمه نما إسا فكاتا وما إسا فكاتا الدنيا تنرى هنقبو ربي جباتك شخنا راين دبتشو جران قبت إليتنا رغون دان جل راقا قبتي وقاني في العلو أتي لبوتيتين ربي دا إفنجتشو دنديسا أكسمه أني اللي ربي دا إفنجتشو نين دندها يوني في قفا جيستين لالتي ندنديسا أني قافين سي قافت دي هذا أباني قبت جنان نانجتي يوني في أني ربي دا إتي أكا ربي بك ربي سنف جيستي عدي هذا في أباك قبت ilmaan qabda lakkii bar ani rabbu marraa qaama tokko takka ammoo rabbuma tahee immoo guutumaa guututti an rabbii humna guddaa qabsan odoon taani ani illeen rabbiidha qaamuma rabbii keessaa tokkoon ja'a akkasiin jeeyaan rabbiin tokko khobaasaati jettee ture anis akkasumatti hin beeka immoo sanuma keessaa an qaama isaa keessaa tokko jeetin yaada خوني وانو أتجتو سمو خيتي تكا أمو وانو أتمان ديمتوني مالي خطابني أتي أمنتو أكنا هتيسن أججو حتى قراني لنا كانت نمن أججو كتاب خمر أكنا جيجو جرتاهم بيخو قال كتاب في داخل سوان جرو ريفو سي إبسين توري أكستي سن أججو جيجو خوني ربي براتك أمو فكي ربي براتي بانتا مالي ربي خنا الراهمتي أكستي ولي قال أني ربي بانو ربي خيّة ربي أنا اتأمنوا دمالي ربي اتأمنتو يروى ما تناخنا خيستي ربي خيّة خنا اتخا اتأمنتو سنين بانو إيسي فرا ربي اتراد بچاجرتو ولي قال لي ربي اتراد بچاجرتو قمت كوتي درب تكامو قمت كو خايدو اتش خايدي ربي خنا ربي خيّة وانتهي سرتنا چكس سبب نينيس أني ربي أن لقوم ساجرون دو بچاجر وانتهي سرتنا چكس ولي قال لي أني ربي جبا ربي هم نقب ربي دلي هندل ربي هندل تمني تكا هندل أكسو ربي ورّه هنقبني ربي خباسا الدنيا تنقب ربي فكيسا هنقبني ربي وما واجفات الرائن بچجر أتي إلمان قبدا هذا أبا قبدا ورّه قبدا أكسو لين قد دفتي أتي سيدورا نمني جراجو تري سيبودا لي نمني جراجو دافتا ورّي سيدورا ربي إنساني أين يتري تكامو رب أنك أم ربي تيوني في جتة قامني ربي سيدورا أدو أتين دفيني دورتي إرهوتري يتشولا إرجسي أتي دفتي قوتي يتشولا خوني تو غونغور أنا ونتين راد بتشاجرو ربي تو كتش عالما ربي خيها في خير ربي وروتن دراتي في وروتن بودا ربي أوما واجفات الراين بتشجر فدينتي يا وقاني في دبيتها نسيفي متكامو دبيتها نسيف تكو أنا في أتو ولين تاني خرا سريرة ديمني خرا جنتها ولين سينو برباديتي واني جنتها سينفدي في مالي وان براتي في ميتي خلينا أكل سنجتشجر تناف وان تكسيف هذا مو مبلي سخي خطابة خيسن سنس رديبي دبسي قرآن الذي دبسيتي وانو ما تشوفاه خطابا خيسن تشوفاه دبسي وانته إرجعني في برتبودا أنا في أتو ولين تاني خرا جنتها ولين إيمانتك أمو جنتك والأجر جئتي جادا إن شاء الله. Therefore, I request you read your scripture, the Vedas, the Upanishads, read the Quran, educate yourself, and join me. We both will go to heaven, inshallah. Thank you. عاشق السلطان يا ربي يا رحمن أنا عاشق السلطان يا ربي يا رحمن أنا لائد أنا عائد أنا منه كم خجلان أنا لائد أنا عائد أنا منه كم خجلان بعمري كم تجرأت على الباري عصيا
وفي ذنبي كم صرت لدى الله شقي.